Shamaa akkam nagaa jirtu ani yoobsaan dhufeeti. Yoobsaan argu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Eeyyega akka yeroo darbee akaakuuwwan xumurootaa kan jedhu waliin ilaallee har'a immoo bamaqoota yookiin bamaqaa akka matimaa fi antimaatti gargaaran yookiin maqaa bakka bu'anii ibsituu yookiin xumura yookiin immoo antima ta'anii jalqabsiistuu ta'anii warreen gargaaranii jechuudha. Warreen maalidha? Jalqaba irratti yeroo darbe irratti xumura irratti kan dhufan yeroo ilaalle har'a immoo jalqaba yookiin maqaa sana ibsuudhaaf warreen dura garan kan ta'anii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa isaan keessaa inni tokkoffaanii akka matimaatti kan gargaaru yookiin immoo saabjeektii godhannee kan nuti ilaalludha jechuudha. Yookiin as saabjeektii jedhu jechuudha. Akka matimaatti gaafa jedhu as saabjeektii jedhu jechuudha. As saabjeektii kan jedhu akka matimaatti kan nuti tajaajilu jalqabarra galee yookiin gidduu galee kan nu tajaajiluu danda'u jechuudha. Akka fakkeenyaatti jalqaba kanarratti an kan jettu kuni jalqabarra fiteeti yookiin immoo ani dabalattee jechuudha. Ishee kana kan ibsuu dandeessu jechuudha. Ani kaleessan dhufe. Ani yoomiin dhufe? Ani kaleessan dhufe. Inni kun maalidhaa? Akka matimaattidha yookiin bamaqaa kana ibsuudhaaf kan nu gargaaredha jechuudha. Maqaa keenya eenyudha? Ani inni jedhu tolaa ta'uu danda'a. Ani tolaan kaleessan dhufe jechuu dandeenya. Garuu bakka buufannee ani kaleessan dhufe. Osoo maqaa keenya hin ibsiin maqaa keenya bakka buufannee jechuudha. Kanaaf I came yesterday. I came yesterday. Ani kaleessan dhufe. Nuti nyaachuutti jirra. Nuti nyaachuutti jirra. We are eating. Nuti isheen jettu maal bakka buuteetti jechuudha? Matima keenya bakka buuteetti jechuudha. Nuti nyaachuutti jirra. We are eating. Maaliif matimni keenya jalqabarra kan dhufte nuti isheen jettu sun maqaa bakka buufachuu dandeenya. Eenyunyuu taane akka nyaachaa jirru bakka buusnee ibsuu dandeenya. Haa ta'uyyuu malee garuu kan nuti ibsaa jirru bamaqaa keenyadha jechuudha. Maqaa sana ibsuudhaaf kan dhufanii galanii fi akka matimaatti yookiin akka antimaatti kan dhufanii nu bakka buufannee bakka maqaa keenyaa buusnee kan ittiin ibsinudha jechuudha. Inni kan biraan ati xalayaa barreessi. Eenyutu ati? Sorry. Ati xalayaa barreessi. You write a letter. You write a letter. Ishee qabna jechuudha. Antima yookiin bamaqaan keenya you ishee jettudha jechuudha. You. Addana we. Asiiti I ishee jenneedha jechuudha. Ana. We. Nuti. Yookiin nuyi. You. Ati. Qofaatti nama tokkicha ati. Ishee jettu bakka buusne jechuudha. Ati eenyudha? Ati caalaa ta'uu danda'a. Ati caalaan xalayaa barreessi jechuu ni dandeenya. Ati caalaan xalayaa barreessi. Isa kana maaliif bakka bu'an osoo maqaa sana ibsiin ati xalayaa barreessi itti agarsiisaa jira. You write a letter. You isheen jettu maal keenyadha? Bamaqaa keenyadha jechuudha. Bamaqaa yookiin immoo maqaa bakka buusnee yookiin akka antimaa fi matimaa keenyatti kan nu tajaajiltudha jechuudha. Isin mana deemaa. Isin mana deemaa. Jarri kuni lamaaf lamaa olidha jechuudha. Danoomsineetu ibsaa jira. Osoo maqaa isaanii hin ibsin namoota baay'ina isaanii osoo adda hin baasiin kan nuti ibsaa jiru. Danooma lamaaf lamaa ol ta'anii kan jiran jechuudha. Kanaaf inni kunis eessatidha? You ishee jettudha jechuudha. You go home. Yookiin we go home jechuullee dandeenya jechuudha. Sababni isaa you ishee jettu kuni asitti ati ishee jettu fayyadamneerra asittis lamaan isaadhaan hin fayyaddi waan ta'eef jechuudha. Inni dhugaatii jaallata. Eenyu inni? Inni dhugaatii jaallata. He likes a drink. He likes a drink. He ishee jettu kana jechuudha. Inni nama kan biraatu isa nama kan biraatiin agarsiisa. Inni dhugaatii jaallata. Maqaa isaa himuu dandeenya garuu maqaa isaa osoo hin ibsiini bamaqaa keenya yookiin immoo matimaa antima keenya ittiin ibsuudhaaf kan nuti fayyadamna jechuudha. Isaan ala jiru. Isaan ala jiru. They are outside. Isaan ala jiru. They are outside. Nuti mana jirra. Nuti mana jirra. Gubbaatti ilaalleera. Nuti nyaachuutti jirra. We are eating isa jenne nuti mana jirra. We are at home. We are at home. Jenneetu ibsina jechuudha. Nuti isheen jettu yookiin immoo addanaa we, they,
he, you, we, I isheen jennu kun maal keenyadha? Bamaqoota keenya warreen ibsanidha jechuudha. Bamaqaa keenya ibsuudhaaf kan nuti fayyadamnu ta'etu nu tajaajilu jechuudha. Kanaaf bamaqoota yookiin akka matimaa fi akka antimaa keenyatti jechuudha. Akaakuuwwan xumuraa yeroo darbe keessatti akka ilaalle keessatti jalqaba waan ture, waan mataa jiru, waan dhufaa jiru akkaataatti ibsine jechuudha. Inni kun immoo maqaa sana bakka buufanneetu taatee ta'u maqaadhaan osoo hin taane bakka maqaa sana bakka buufanneetu kan nuti maal goona kan nuti ittiin ibsinudha jechuudha. Asii ati xalayaa barreessi. Eenyu ati xalayaa barreessi? You write a letter. You isheen jettu ati ishee jettuun bakka buufanneera maqaa isaa osoo hin you ati isheen jettu bakka buufanne jechuudha. Akkasuma nuti we nuti mana jirra. We are at home. Ishee jettu maal bakka buufanneerra jechuudha. Bakka maqaa sana bakka buufanneetu kan nuti ittiin ibsaa jirrudha jechuudha. Osoo maqaa waan tokkoon dhahiin bakka buufannee karaa nuti ittiin ibsinu haala kanaatiin ibsama yookiin antima yookiin immoo matima keenya keessatti bakka buufanneetu kan nuti ittiin ibsinudha jechuudha. Kanaaf bamaqoota akkaataa galuusa isaaniitiin kan nuti ilaalludha jechuudha. Akka matimaatti kan jedhu as a subject. As a subject. Maal jechuudha? As a subject. Akka isheen jettu as ishee jettu kanaan bakka buufannee jechuudha. As a subject akka matimaatti. Ani kan jedhu I ishee kana bakka buufannee. Nuti we are eating ishee jennu jechuudha. Ati you isin kan jedhu kaasallee you yookiin immoo we bakka buufachuu ni dandeenya. Inni he ishee jettu bakka buufannee. Isaan they are outside. Isaan ala jiru. Nuti mana jirra. We are at home. Ishee jettuun haala kanaatiin bakka buufanneetu maal goone jechuudha. Bamaqaa keenya yookiin matimaa fi antima keenya kan nuti ittiin ibsuu dandeenyu ta'etu nu tajaajila jechuudha. Yoo isinitti tole yoo ibsan argu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma hiriyoota keessaniif illee qooduu hin dagatina. Kanneen duraan hojjetaman illee daawwachuu hin dagatina. Akkasuma wantoota nama bashannansiisan, nama bohaarsan irraa waan nama barsiisaniif akkasuma qoosaawwan yeroo dhiyoo keessatti diraamaa gabaabduun hojjetamte ni jirti waan ta'eef afaan Oromoo keessatti achitti wal argina kan jedhullee hojjetamee ni jira. Fuulduruma torban darbee keessa kan gadhiifame hiriyoota keessaniif share like gochuudhaan qoodaatii akka daawwattan kabajaan isin gaafadha. Galatoomaa ulfaadha.